Hospitaalli waliigalaa Malkaa Odaa kenna tajaajila hawaasaa dhaqqabamaa fi itti quufinsa hawaasaa mirkaneessu taasisuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jira jedhame. Magaalaa Shaashamanneetti kan argamu hospitaalli waliigalaa Malkaa Odaa tajaajiloota waliigalaa fi ispeeshaalitii garaagaraa hawaasaaf kennaa jiruun hawaasni fayyadamaa jira jedhame. Hojii gaggeessaa olaanaan hospitaalichaa obbo Mubaarak Kafanoo akka jedhanitti hospitaalichi tajaajiloota waliigalaa kennaa jiruun cinatti tajaajiloota ispeeshaalitii hedduu ispeeshaalistoota 14 dabalatee ogeeyyota garaagaraatiin kennaa jiraachuu himani. Tajaajiloota ispeeshaalitii akka baqaqsanii yaaluu, yaala dhibee keessoo, yaala dhukkuboota mormaa olii, yaala lafee, balaa tasaa fi kanneen birootiin hawaasni fayyadamaa jiraachuu himaniiru. Hospitaalichi jiddugala tajaajilaa ta'uun guyyatti hawaasa 1000 oliif tajaajila kennaa jiraachuus kaasaniiru. Hospitaalli waliigalaa Malkaa Odaa dhiphina iddoo hojii irraa kan ka'e tajaajila hawaasaa haala karoorfameen kennuu irratti hanqinni mudataa jiraachuu eeruun kana furuufis gamoon biiroo fayyaa Oromiyaatiin ijaaramaa jiru ammatti 72 ol irraa kan ga'ee fi gamoon kunis yoo xumurame hanqinni kun kan furamu ta'uu kaasaniiru. Komii hawaasaa kan ture rakkoo qulqullina mana fincaanii furuufis piroojeektiin mana fincaanii haarofni ijaaramuun ammatti tajaajila hawaasaa kennaa jiraachuu kaasuun hawaasnis tajaajiloota waliigalaa hospitaalichatti kennamaa jiru irraa akka caalmatti fayyadamaniif ogeeyyiin hospitaalichaa sadarkaan jiran miira tajaajiltummaa fi namuusa ogummaa gonfachuun akka hojjetanis obbo Mubaarak ibsaniiru. Hospitaalichi tajaajila fooyyee qabu isaaniif kennaa jiraachuu tajaajilamtoonni dubbifne himuun qulqullinni mana fincaanii asiin dura rakkoo bulchiinsa gaarii ta'aa tures furamuun ammatti manni fincaanii qulqullina qabu ijaaramee tajaajila kennuun kan isaan gammachiise ta'uu dubbataniiru. Ogeeyyiin hospitaalichaa tajaajila hawaasni irraa barbaadu qixa barbaadamuun kennuun miira aantummaa qabuun hawaasa keessaa bahan tajaajiluu akka qabanis dhaamaniiru. Itoophiyaa fi Imireetonni Arabaa gamtoomanii tumsa farra shororkeessummaa irratti qaban cimsuuf walii galan. Itoophiyaa fi Imireetonni Arabaa gamtoomanii tumsa farra shororkeessummaa irratti qaban cimsuuf walii galaniiru. Imireetota Arabaa gamtoomanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Jamal Bakar ministeera dhimma alaa Imireetota Arabaa gamtoomanitti ergama addaa ittisa finxaaleessummaa fi shororkeessummaa Maqsuud Cruz waliin mari'ataniiru. Dr. Ambassador Jamal Bakar wayita kana Itoophiyaan Imireetota Arabaa gamtoomanii waliin michummaa cimaa qabaachuu ibsanii hirmaannaa ho'aa Itoophiyaan hojiilee farra shororkeessummaa irratti qabduu fi qooda nageenyaa fi tasgabbii naannawichaa keessatti baachaa jirtu Maqsuud Cruziif ibsaniiru. Itoophiyaan duulaawwan farra shororkeessummaa nageenya daangaa fi naannawaa irratti taasiftuun nageenyaa fi tasgabbii gaafa Afrikaa keessatti utubaa taatee tajaajiluu itti fufti jedhani. Maqsuud Cruz gama isaaniin Itoophiyaa fi Imireetonni Arabaa gamtoomanii michuuwwan tarsiimaawoo ta'an kaasanii daawwannaa ministeera muummee Federaal Dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya biyyattitti taasisan hin dagatamnee fi seena qabeessa ta'uu ibsaniiru. Tattaaffii Imireetonni Arabaa gamtoomanii finxaaleessummaa fi shororkeessummaa ittisuuf akkasumas hojiilee qindoominaa naannawichaa fi idila addunyaa ilaalchisee ibsa kennaniiru. Qaamoleen lameen tumsa gamlamee fi gam hedduu finxaaleessummaa fi shororkeessummaa ittisuuf qaban cimsuuf waliigaluu embaasichi faanaa dijitaaliif ibseera. Oduu biyya alaatiin immoo waliigaltee dhukaasaa dhaabuu guyyoota 45 Ameerikaa fi Iraan. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasaa dhaabuu guyyoota 45f taasisuuf mari'ataa jiru. Pireezidaantii itti aanaa Ameerikaa Jeed Vaans, ministeera alaa Iraan Abbaas Argichii fi ajajaa waraanaa Paakistaan Fiild Maarshaal Asiim Muuniir maricha irratti hirmaataa jiru. Marichi waliigaltee dhukaasaa dhaabuu guyyoota 45 qofa osoo hin taane waraanicha guutumatti dhaabuuf kan kaayyeffame jedhameera. Haa ta'uutii waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun daangaa yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sa'aatii 48 kanneen dursee xumuramuuf dharraan inni qabu dhiphaa ta'uu eerameera. Mariin kun Ameerikaan haleellaa bu'uuraalee anniisaa Iraan irratti fudhattu akka dhaabdu akkasumas Iraan haleellaa deebii bu'uuraalee waraana Ameerikaa biyyoota galoo galaanaatti argamanitti fudhattu dhaabuuf murteessaadha jedhame. Daangaan yeroo pireezidaant Doonaald Tiraamp Iraan ulaa Hormuz akka bantu kennan har'aal kan xumurama. Ameerikaan balalliisaa isii Iraan keessatti kufe baraaruuf tattaaffiin gooteen doolaara miiliyoona 200 kasaarteetti. Akka gabaasa miidiyaa beekamaa Ameerikaa The Wall Street Journal
irratti paayileetii isii kana baraaruuf opereeshiniin Ameerikaan gaggeessite garaagarummaa sa'aatilee muraasaa qofa keessatti kisaaraa guddaaf isii saaxileera. Akka gabaasichaatti gatiin xiyyaarota geejiba Ameerikaa lamaan barbadaanii tokkoon isaanii doolaara miiliyoona 100 ol ta'a jedhame. Waraana Iraan kanaan kisaaraa dinagdee guddaaf saaxilamuun kan ibsameef Ameerikaan bulchiinsa Tiraamp waraanichaaf baajata dabalataa gaafateera. Miidiyaaleen Ameerikaa ibsa Koongireesii balbala cufame gaggeeffame caqasuudhaan gabaasa baasan wabeeffachuun France 24 akka gabaasetti waraanni Iraan kun guyyaa guyyatti hanga doolaara biiliyoona 2 Ameerikaa baasisuu danda'eeras jedha. Tiraamp baajanni waraana waggaa 2027 dabalataan doolaara tiriliyoona 1.5 akka ta'u jimaata darbe gaafataniiru. Iraan irratti waraana baasii guddaa baasuu irratti kan bobba'e White House jimaata darbe baajata bara 2027f yaadame kan ifoomse yoo ta'u, Koongireesiin baasii ittisa Ameerikaan duraanuu guddaa ta'e waggaa tokko keessatti dhibbantaa 40 ol akka dabalu kan gaafatte.